harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo warroonni idil addunyaa kanarra jirtanii. Egaa dhiyeenya kana ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra jiran artistoonni lafaa dhufan jechuudha. Gama YouTube'tiin tumsa wal gargaarsa irratti garee tokko ijaarratanii jiranii. Garee isaanii san isin beeksisa. Mee gara Suufan Salamoon garee sun maal jedhamti maqaan isii? Garee sun garee ajaa'ibaati. Biyya keessaa biyya alaa addunyaa kana mararraa ilmaan Oromoo faca'anii jiran guutummaa kan haammatudha. Namoota baay'ee nu bohaarsan koomedii adda addaa kan qabatee jiru, maqaa isaanii tarreessuullee kan hin dandeenye baay'een jiru, sirbitooti aartii bifa garaagaraatiin. Waliif Oromoon kaayyoon isii gama YouTube'tiin tumsa waliif ta'udha. Tumsi isaan waliif ta'an maalinni namni tokko hojii haaraa qabatee yeroo gabbahee share godhuu fi like godhuu fi comment barreessuu fi jechuudha. Kun immoo kadhaa osoo hin ta'in dirqamaan kan walirra kaayatanidha jechuudha warri kuni. Gama garee sanii dabalamuu yoo kan feetan taate lakkoofsa isiniif kenna. Lakkoofsa kanaan nama saniif bilbiltanii gara garee sanii dabalamuu dandeessan jechuudha. Kaayyoon isaanii baay'ee tokko nama gammachiisaa. Itti dhiyaadhaa garee kanaan wal baraan isiniin jedha. Hundi keessanuu ilmaan Oromoo dhiyaadhaa gara garee waliif Oroo jechuudha. Waliif Oroon baay'ee tokko tumsa walii ta'uu irratti jechuudha. Gareen kuni asirratti wanni tokko wanni hubachuu qabdanii gareen kuni dhaaba siyaasaa kamirraayyuu walaba, amantaa kamirraayyuu walaba jechuudha. Ilmaan Oromoo kan dhiigan Oromoo ta'an qofti tumsa waliif ta'anii wal bira dhaabbachuu jechuudha. Kana jechuun immoo artistoonni haarofni hojii isaanii harkatti qabatanii bakka itti gadhiifatan dhabanii istiidiyoomii namarraa deemanii jechuudha. Gannaanis jedhanii kadhatan jechuudha. YouTube'ii nama kadhatan kuni YouTube'ii isaanii guddifnee fi isaan akka of fayyadanii of tajaajilan YouTube'ii isaanii irratti fayyadamaa ta'an gochuuf jechuudha kan gareen kun. Achirraa nama garee san keessa jiru miseensa garee sanii keessaa nama tokko isa argatanii achi booda itti bilbiltanii waa'ee garichaa erga hubatan booda gara garee sanii dabalamuu dandeessan jechuu barbaadetti dhiyaadhaan